بسم الله الرحمن الرحيم. قاد سدين راجرنيا كنو قلبي كنيا برنوتا علمي قرآن فديساتين كنو قرو سمو دلوتا سير دوغا صدركا قدا كان جنتا أرغنون بوتا تكم مادا لفاكاتني برچودان تاتنغوتوتا أستاذا في برتون دين كم مركزا إفا جنتا أستاذا في برتون دين كم مركزا إفا جنتا قاد سدين راجرنيا كنو قلبي كنيا برنوتا علمي قرآن فديساتين كنو قرو سمو دلوتا سير دوغا صدركا قدا كان جنتا أرغنون بوتا تكم مادا لفاكاتني برچودان تاتنغوتوتا أستاذا في برتون دين كم مركزا إفا جنتا أستاذا في برتون دين كم مركزا إفا جنتا جركمني واهندا بسم الله جتشم مكا ساتين جمري أرجما ساتين قرآن سابوسي قلبي كينيا تهاري يا برتو تدين إسلاما بيابه مدتن هري همامتي كن راجرو ربين كان كي درسيف قدري وصوت من درانو قلمي أزل كي ستتري وان أرقمي وان قنادفو هندكائي كلم نقوري رزقي فمري ملكي فكسارا برسنان قلمي سامري كناب نمو رزقي بربادا لفاف كلين سرام برري وان ربين سائساف دبرسي بيجا أورما هندر رزوري حر جرا غاري أرغچون ربين كيسن اسن غرغاري ديني في دنيا ولين التني رب ماتو سنتل جهيري دبرتو تاف درققون كينيا برچو داف غلطني تري هريرتني دين برچو دان ابفمو كيسن اگري بغتي گيسني كونگرا يا ارجي وان كرو في كري ربي سني فاغدو يومو جرو كيسن جرو غرري ربي سني فاغدو يومو جرو كيسن جرو غرري أستاذا في برتون دين كم مركزا إفا جنتا بلالو تاف سميونني كم مركزا إفا جنتا تكاف قدان هنتي كيسني كم مركزا إفا جنتا بقى كيسن إبا كيسني كم مركزا إفا جنتا دبرتو تاف درققونني كم مركزا إفا جنتا برتني إبي فمتني كم مركزا إفا جنتا اتفوفا ديمسا كيسني كم مركزا إفا جنتا هنا بنا قهسيتني كم مركزا إفا جنتا قاد سدين راجرنيا كنو قلبي كنيا برنوتا علمي قرآن فديساتين كنو قرو سمو دلوتا سير دوغا صدركا قدا كان جنتا أرغنون بوتا تكم مادا لفاكاتني برچودان تاتنغوتوتا أستاذا في برتون دين كم مركزا إفا جنتا أستاذا في برتون دين كم مركزا إفا جنتا جيرون غرغر فغاني تينيوس والأرغيني كلين سراني أفيرمني كنو والغيني غمچودان إيبسا ديني كم مركزا إفا جنتا أستاذو تاف برتونني كناف دفتن تكا في قدان غمچو ساني دقيسني والرقري إفا جنتا تكا قدان هندي كيسني لفاتي كيسن يرو ديرا حرفيني إجان غرتني بؤا هجي كيسني أرقون چرا قدا ديو بيكتني
nama meeqa jammaree dhiisee keessaa kutee liiftiini kan isinii wajjin qooddatu arra silaa eebba keessanii saahibaa fi nafsiyyaan fuutee faalte qilleensa hamaadhaani warri taa'ee diinsaa barachuun ba'aa taheetti ulfaannaani halkan guyyaa olii gazzooruun barnootarraa duubattafanii warri jiruun saakaayoon qabne deeman bubbee qilleensaatiin gariin lubbuudhaanuu boqotee addunyaarraa galee mataanii isin immoo diin barachuudhaan rabbiin tolchee hiree keeysanii shukrii rabbii suutuma suutaan har'a kunoo eebbifamtanii bagatti geessanii koongiraa gammachuudhaan eebba keeysanii ustaazaa fi barattoonni diin itti fufaa deemsa keessanii ustaazaa fi barattoonni diin hin dhaabinaa deemsa keessanii si argachuu keenyaaf gammanne yaa markazaa ifaa jannataa shukrii rabbii keenya galfanne yaa markazaa ifaa jannataa si keessatti yooniif yaadanne yaa markazaa ifaa jannataa nimaa meeqa arganne yaa markazaa ifaa jannataa obboleeyyan dur walin beenne yaa markazaa ifaa jannataa wal barreediin keenyas baranne yaa markazaa ifaa jannataa wajjin deemuudhaan tarkaanfanne yaa markazaa ifaa jannataa guyyaa har'aa geenye gammanne yaa markazaa ifaa jannataa gaaddisa diinirraa jireenyaa kennu qalbii keenyaaf barnoota ilmii quraanaaf hadiisaatiin kan nuuf qaruu sammuu dhaloota seera dhugaa sadarkaa guddaa kan jannataa argannuun boota tokkummaadhaan lafaa kaatanii barachuudhaan taatan gootota ustaazaa fi barattoonni diin kan markazaa ifaa jannataa ustaazaa fi barattoonni diin kan markazaa ifaa jannataa hundeessaa fi barsiisaa garee ibsaa jiru hawaasa islaamaa galata kee maal jedhee ibsu ustaaz muftii kiyya mirqaanaa halkanii fi guyyaa barsiiftaa teessee hadiisaa fi qur'aanaa ijoollee harfiif lafzii isaan beekne fuutee afaan keesse furqaanaa shuruuxaa fi arkaan islaamaa kan imaanaatii fi ihsaanaa siitu addaan baasee barsiisaa lammii halaalaa fi haraamaa ifaa jiruu isaaniif qabsiiftee ilmiin keessaa baaftee dukkanaa gabrummaarraa baaftee aqiidaan goote sammuu isaanii qaroomaa oolmaan kan kee baay'ee guddaadha jechaanis yoom himamee dhumaa ustaaz muftii koo rabbiin jazaa kan keessiifaa galchu siin jennaa ustaaz muftii koo rabbiin jazaa kan keessiifaa galchu siin jennaa dhaamsa kan koo xumuruuf ka'ee dhiiseen kutuu waa'ee keessanii warra rakkoo mataasaa obsee diiniif yaadu guyyaa falkanii koreeffamiirraniif manguddoo markaza keessan utubdanii gosaaf gandaa biyyaa fi bifaan osoo takkaa waliin qoodinii obbolummaa diin islaam qofaaf akka jabaa wal jaallattanii xiqqaaf guddaa dhiiraa fi dhalaa wal yaamtanii wal dhageessanii rabbi isiniif haa galchu jazaa itti fufaa haala gaariini dhaloota abdii fuulduraatii hundi keessan yaa urjiiwwanii kaabaaf kibbaa bahaa fi dhihaa diin barachuuf walitti dhuftanii halkanii fi guyyaas barachaa alaabaa diinii ol qabdanii dhaloota diinsaatiif quuqamuu tokkummaadhaan lafaa kaatanii fedhii lubbuu keessanii qabuun obsaan qur'aana qaraatanii hamtuudhaa fi sharrii hundarraa jecha rabbiitiin tiifamtanii
eebbifamuun xumure seete barnoota irraa duuban jedhini. Laffaatiin keessan haa firooytu galma geesse kaayyoon keessanii. Laffaatiin keessan haa firooytu galma geesse kaayyoon keessanii. Gaaddisa diinarraa jireenyaa kennu qalbii keenyaaf barnoota. Ilmi quraanaa hadiisaatiin kan nuuf qaru sammuu dhaloota. Seera dhugaa sadarkaa guddaa kan jannata argannuun booda. Tokkummaadhaan lafa kaatanii barachuudhaan taatan gootota. Ustaazaa fi barattoonni diin kan markazaa ifaa jannata. Ustaazaa fi barattoonni diin kan markazaa ifaa jannata.